ዓመቱ ነው እንግዲህ ተመልሶ የመጣው። ቀደም ሚዲያ ላይ ለቀነው የተሰጠን መልስ ጥሩ ስላልነበረ አሁን ልጁን በአካል አግኝተን ለእናንተ መልስ ልንሰጥ ቀጥታ ወደዚህ መጥተናል። ማነው ሙባይ ይሄን መንገድ አመቻቸው? ማን አስተፈቀ? በአጠቃላይ ከ3 ዓመት በኋላ የተነሳ የነሳን ደግሞ እንግዲህ ሞት ከሞተ በ3ኛው ዓመቱ ነው የመጣው። ለቤተሰቦቹ ለአጠቃላይ ለሚመለከተውም ሰው ትንግርት ነው የሆነው። በሚዲያ ለቀነው ሊሰማ በሚለው ክዝ ለቀነው ብዙዎቻችን የመልስ ምት ሰጥተናል። እስኪ አሁን አስፈቅደናል። እድሉን ካገኘን 1 ደቂቃ ከልጁ ጋር ልጁን በአካል አሳያቸዋለሁ። 1 ደቂቃ ያው ፖሊሶቹን አስፈቅደናል። ክበይ ፖሊሱ እንደምትመለከቱ ያለነው የሟች ሞቶ የተነሳው ልጅ ቤተሰብ ጋር ነን። ልጁ እንደምትመለከቱት መናገር አይቻልም። ልጁ ይሄ ልጅ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት። ይሄ ልጅ በሞተ በ3ኛ ዓመቱ ነው እንግዲህ ተመልሶ የመጣው። ቀደም ሚዲያ ላይ ለቀነው የተሰጠን መልስ ጥሩ ስላልነበረ አሁን ልጁን በአካል አግኝተን ለእናንተ መልስ ልንሰጥ ቀጥታ ወደዚህ መጥተናል። እንግዲህ እናት ነሽ አንቺ? ታላቅ። እሺ እንግዲህ እሷ ታላቁ ነች። እስቲ ከእሷ አንደበት የምትናገረው ነገር እስኪ ስለ ጩሎ አዋልኪ። ጩሎ ሞታን ይመጣናሉ። ሚስተ ዘማኑ ነው 4 ዘማን በሞት 4 ዘማን ማታን የመጣው ማታ ስንት ሰዓት? እሺ እንግዲህ ልጁ እንደምትመለከቱት ያው ይሄንን ይመስላል። ምንም ይሄ እንግዲህ የአላህ ስራ ነው፣ የፈጣሪ ስራ ነው። ይሄ ታሪክ ሲሰማ በዓለማችን የመጀመሪያው ነው። በዓለማችን እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደ ዓለም ሞቶ በ4ኛ ዓመቱ በ3 ምናምን ዓመቱ የመጣ የመጀመሪያው ሰው ነው። አብዱልባቂ ሀጂ ሽከማ ይባላል። የቀበሌው ስም የቀበሌው ስም እንግዲህ ቢላዋንጃ ነው። በስልጤ ዞን በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በውልባረግ ወረዳ በቢላዋንጃ ቀበሌ ነው እንግዲህ ይህ ታሪካዊ ተአምር የተፈጠረው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፖሊሶቹም በአካባቢው የልጁን ደህንነት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ብዙ የስልጤ ማህበረሰብ እንዲሁም ከተለያየ ከአዲስ አበባ አሁን ላይ በሚዲያ ሰምተው በመጉረፍ ላይ በመምጣት ላይ ነው የሚገኙት። ብዙ ወንድሞቻችን በመምጣት ላይ ነው የሚገኙት። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ራሴን እድለኛ አድርጌ ነው የማስበው። እንደዚህ አይነት ተአምርን የአላህን ስራ የፈጣሪን ስራ በአይኔ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ይሄ በታሪክም በምንም ያልተነገረ ነገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ጨብጠኝ ትናገራለህ። አሸማ አርከፉኒ ነጋንኮ ከንጃለላ ከን ከበጃ እንዱማ ኬሰኒ ፊላፋፊ ማኔጀር ስኔፋተው አከም ጅርቱ ፈያ ኬሰኒ ኦርዱፍቶታ ጃለተምቶታ ከበጀምቶታ ማቲ ኮከንታተን ከንብየ ኬሰ ከንብያላ እንዱማ ኬሰኒ ነጋን ሀባየቱ ቶሊ ከነጋ ኮቲ አንሱ ዳኒ አኩማ አርጊተን ጀልቀበረት ቪዲዮኒ ዋን ባየ ነማ አጃሂቡዳ ታቴን ኩኒ ታቴ ባየ ነማ ዲቡዳ dhugaadhaaf jedhanii amanuudhaaf kan baay'ee ulfaatutti yoo yaanne waaqayyo wanta hunda gochuutii ni danda'a. Waaqayyo ajjeesus ni danda'a, fayyisuus ni danda'a jechuudha. Wanti hundinuu harka isaa jira waan ta'eef kanaaf iyyuu soba jechuunis ni ulfaata. Wanti kun hojii waaqayyooti. Akkasuma immoo miidiyaadhaaf jecha wanta kana yookiin soba dhiyeessuutii danda'u kan jedhamus nama shakkisisuu danda'a jechuudha. wanti shakkii keessa nama huumu yeroo baay'ee jechuudha. Daa'imti mattaama lakkuu kan jedhamu mantaa kan jedhamu lakkuu kan jedhamu yeroo baay'ee gisee hospitaalatti dahanii
wal jalaatii hatuutu jiru. Akkasuma daa'imti kuni tarii yeroo dhalatu hatamee guddifamee sa'aatii kana gahee kara maatitti akka galu gochuuti danda'u kan jedhus gaafii keessa namatti huma. Gaafa kana ammoo maatiin akka inni du'ee waggaa 3 guuteedha kan isaan dubbatanii. Wanti kun amanuudhaaf baay'ee shakkii keessa namatti huma jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti kun garuu waaqayyoodhaaf salphaadha. Waaqayyo waan hunda gochuuti danda'a. Dhugaadhaan taananii dhuguma mucaan kun du'eeti du'aa ka'ee waggaa 3tti yoo ta'e waaqayyo waggaa 3 isaa 90tti iyyuu kaasuu danda'a. Sababii isaa isatu huumee isatu ajjeese waan ta'eef waaqayyo waan hunda gochuuti danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu taatee baay'eetu naannoo tokko tokkotti ni dubbatama jedhama. Akka carratee ija namaa yookiin budaadhaan nyaatamee yoo du'e gaafa inni awwaalame san budaa suni kaastee manatti ni galfatti jedhu. Sanaaf iyyuu mucaan kun tarii harka namaa mana namaa tureetu kara maatitti ergamee laata kan jedhu shakkii keessa namaatti uumuutii danda'a. An akka kootti baay'ee na shakkisiise jechuudha. Waggaa 3 maadirii dhugaa rabbi ajaa'ibadha. Dubbachuu iyyuu haa dadhabuu malee amma tokko maatii isaatiif gammachuu guddaan ni dhagahama jedhee yaada. Sababii isaa dhala isaaniiti waan ta'eef yeroo isaaniif laphee isaanii cabee boo'anii firri hundi bahee wanti hundi taa'amee awwaalanii har'a gaafa deebi'ee manatti galu kun waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa taana waaqayyo waan hunda gochuuti danda'a. Harka isaa jira jechuudha. Yoo fedheen ajjeesaa yoo fedhee fayyisaa akka barbaade godha. Namni maa kana goote jedhuun hin jiru. Dhumarrattis jechuudha namni du'ee ka'ee akka jiraatu jireenya bara baraa akka jiraatu wangeelli ni dubbata. Foon iyyuu du'eeyyuu waaqayyo biratti akka inni lubbuusaa hundisaa akka jiraatu ni taasisa. Sanaaf iyyuu du'uun akkuma jiru jiraachuunis jira, jiraachuun akkuma jiru du'uunis jira. Dhugaa baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Maatiin saba gammadanii taateen kun taatee ajaa'ibaati. Yeroo baay'ee ani wangeela irratti arga malee hanga yoona biyya lafaa irratti akkas ta'amu amma jalqaba irratti arguu kun waaqayyo waan hunda gochuu hin danda'a. Lakki ilaa daldala wanta kasii yeroo baay'ee nama mudata beektaa akkamitti seeti. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko namni lama amantaa ta'e hin dhalata kana beektaa. Amantaa ta'e yeroo dhalatu amantaa isa tokko namni jalaa fudhata. Sigaaleeti amantaa namni jalaa fudhata inni tokko warra biratti guddata. Amma fakkeenyaaf yoo kan isa warra bira jiru san du'ee kun immoo akka irraa arganii warra arginaan dhibba keenya jedhanii fudhatan. Anchi waasi ani ko gaafinati ta'e kan dhufee jedhanii garamuu argam beekta jarriyyuu manatti mucaan xiqqaadha biyaansi naannoo akkas waggaa 7 minaaminiin darbu edda du'e garuu waggaa 3 jedhan. Tol akkam eenyutu biyyee irraa haqe eenyutu saaxinii keessaa baase eenyutu biyyee irraa haqe irraa hare jechuudha. Mircaa tokko immoo sittanii maagaruu tokko wanni mudannoon akkanaa ta'eera taandaloo. Mucaa wayiitii budaan nyaatte. Budaan nyaattee warri du'eedhanii mucaa san keessaa du'e kan mucaan dhuguma du'eera geessanii awwaalan. Budaan sun akkanii boolla san keessaa baasanii mucaa nafseetti deebisan. Nafseetti deebisaniit manuma keessa ka'u manaa fuudhanii ba'an. Amma gaafa kanetti namni tokko bakka awwaalaa ta'uu akka dhaqu awwaalli banaadhaa saaxinii mucaa san keessa utuu hin jiru. Achumaan walla akka baabbisan jirutti himanii warri mucaa barbaadan san jalqabanii booddee mucaa sun hin argame mana niititti budaa nyaattee saniiti. Achi argamu isaan itti olseenanii mucaa san fudhatan. Qoy mana shi dhoksitee ishiin. Mucaan sun hin dubbatu. Silaalaa waan ati jettu akkas silaalaa walee waa tokko hin dubbatu mucaan. Kunis mi akkasuma amma hin dubbatu arraba faminaamini gadi baasa kinoo akka daa'ima xiqqashuu beektaa zim jedhee silaala malee hin dubbatu. Bakka namni yoo taasise itti maalsii hin deebisu beektaa garuu zim jedhee silaala.
malee yeroo tokko ta'eera. Araba Yesuus ani ko wangeela irratti garuu kan baranne waaqayyo guyyaa afuritti Alaazar du'aa kaasuu isaati kan baranne nu. Garuu inni kun immoo waggaa 3 rabbiin waan hunda gochuu danda'a garuu na ajaa'ibe dhugaa. Waggaa 3 ka'e. Alaazar haalli Alaazar itti dheessu hin jirabe. Haalli inni itti awwaalaa ka'e dirree. Kan du'e booda awwaalanii inni kanatti itti deebisee isaa koo. Kan inni guyyaa afuritti kan ka'e. Ai wanti xiqqoo gaafinatti ta'e beektaa burte bara dhufaatii waaqayyoo milikkita garaagaraatu ta'a. Milikkitni garaagaraa ni uumama beektaa taate ajaa'ibaatu hojjetama. Kanaan duras oola gaafa 8 fi ija 4 moo maaltu dhalatedha naannoo silxee kanatti. Ammas immoo jedhennaan mucaan du'ee waggaa 3tti deebi'ee galee jedhan. Waan ajaa'ibaati kun. Gaafii guddaa natti uume dhugaa rabbi. Araba Yesuus simii hundaafuu waaqayyo waan godheef qaba. Tole ka waaqayyo ka wanti hundinuu isaa harka jira waan godheef isatu beeka. Kanaaf iyyuu dhugaa baay'ee tokko ajaa'ibadha. Waaqayyo raajii adda addaa hojjeta jechuudha dhugaa rabbi dinqii garaagaraa hojjeta. Yeroo tokkos daa'imti wayii dhalattee waggaa 3 guutuu moo 4 guutuu osoo hin dubbatiin isaan booda gaafa jalqabaa afaan ingiliffaatti hiikkatte afaan ingiliffa dubbachuu jalqabde jalqaba irratti jedhanii yeroo san BBC irratti gabaasan dhaggeessan ture. Akkasuma biyya keenya keessatti gaangeen dhalte jedhamee gabaafamee ture. Gaangeen hin dhaltuutti beekna. Kanaaf iyyuu taatee ajaa'ibaatu ta'amaati jira bara keenya keessa. Bara dhaloota keenya nuti dhala keenya immoo maal tokko ta'amu ani hin beekani. Hundaaf iyyuu waaqayyo biyya keenyaaf nagaa tokkummaa jaalala haa deebisu. Dhugaa rabbii wayiifuu milikkinni garaagaraa mul'achuuti jalqabe hundaaf iyyuu waaqayyo waan godheef qabaasiniin jedha hordoftoota koo. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Turtii hanga dhumaa nafaana turtaniif guddaa tokko galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Like, share, commentii gochuutii hin dagatiin asiniin jedha uummata qashtii.